Nagaa akkam jirtu hordoftoonni YouTube dabalooteek akkasumas TikTok dabalooteek arramoo waan ajaa'ibaa tokkoon qabadhee isiniif dhiyaatee jira. Innis yeroo viidiyoo jennu akkamittiin fireemii suuraa moobaayilii viidiyoo jennetu goonee post goona. Yeroo YouTube fi ta'u TikTokidhaafis hojii teknooloojii garaagaraa gaafa hojjennu akkamittiin akka waan suuraa moobaayilii keessatti daayirektii moobaayilii marraa argisiisaa jirrutti akkamittiin viidiyoo hojjenna kan jedhu fireemii viidiyoo sanatti akkamittiin gochuu akka dandeenyuun isinitti argisiisa. Jalqabaa hanga dhumaatti na hordofaa. Egaa jalqabaa appilikeeshinii Chrome jedhu kanarra dhaquudhaan mobile frame jennee download godhannaa jechuudha. Mobile frame image for free jennee kan screen recordii moobaayilii keenya wajjin walitti nuu dhufu image achi keessaa ilaallee download godhannaa. Fakkeenyaaf as keessaa kan naaf ta'u kan moobaayilii koo yookaan screen recordii moobaayilii koo wajjin walitti dhufu kana jennaa. Kana gadi qabuudhaan yookaan press gochuudhaan iddoo download jedhu kanarra dhufuudhaan download godhannaa jechuudha. Sana booda ega download godhannee booda ammas ni baana. Baanera wanne maal jennaa Chrome makanarra dhufneetu remove bg jenne search goonaa jechuudha. Image amma buufanne deebisnee upload goonaa jechuudha. Fakkeenyaaf kanan buufadhe uploading godha deebisee maaliif background sanarraa balleessuudhaaf amma immoo deebiseen download godha. Sana booda download godheera kunoo bifa kanaan naa qopheesseera jechuudha. Kana booda iddoo application ittiin edit godhan KineMaster kan jedhu kanarra deemuudhaan viidiyoo keenya hojjechuu dandeenya. Viidiyoon kun baay'ee waan isin fayyaduuf keessumaa YouTuberotaa fi TikTokeroota haaraa taatan baay'ee waan fayyaduuf jalqabaan gadhumaatti na hordofaa isiniin jedha. Egaa kanatti aansuudhaan viidiyoo screen recordii goone sana filannaa jechuudha. Fakkeenyaafan viidiyoo kamiin filadhaa? Viidiyoo kana filadheeran jira. Sana booda itti aansuudhaan amma immoo fireemii isam amma buufanne sanan filadhaa jechuudha. Download iddoo jedhu kana dhufuudhaan ilaa kunoo fireemii kana filadheera. Akka kanattiin sirreeffannaa jechuudha. Ilaa kunoo fireemiin kun bifa kanaan gaafa inni nuuf fidu akka kanattiin sirreeffachuu ni dandeenyaan isiniin jedha. Sana booda screen recording keenya caafiinsaa qaalaa waan godhatuuf akkaataan itti sirreessan kan biraan waan jiruuf amma fakkeenyaaf screen recordii kana sirreessuudhaaf crop iddoo jedhu dhufnaa jechuudha. Cropping iddoo jedhu kana dhufuudhaan kana banannaa. Sana booda shape kanatti godhannaa. Sun maaliif fayyadaa? Rooga moobaayilii keenyaatti akka inni nu galuuf nu fayyadaa jechuudha. Kunoo bifa kanaan hojjennee hojii teknooloojii garaagaraa hojjechuu dandeenya jechuudha. Namoonni tiippiin akkasii isinitti tolu follow, like, share godhaa akkasumas YouTube ko subscribe gochuu hin dagatinaan afeerraa kooti. Bye nagaatti.